mormituu kanneen akka Baqqalaa Garbaa fi Jawaar Mohaammed irratti hin hirmaanne hin geggeeffamus fudhatama hin qabu jedhan qeerroo magaalaa Finfinnee. Biyyattiin nagaa argattee filannoo geggeeffachuu kan dandeettu yoo hayyoonni Oromoo barii tokko malitti hidhaman mana hidhaa irraa gadi dhiifaman qofaadhas jedhanii Naimaa Umaree dabalata qabdi. Filannoon hooggantoonni paartiilee mormituu kanneen akka Baqqalaa Garbaa fi Jawaar Mohaammed irratti hin argamne hin gaggeeffamus fudhatama hin qabu jedhan qeerroon magaalaa Finfinnee. Qabsaa'ota karaa nagaatiin uummata isaaniitiif falman hunda mana hidhaatti guuruun mootummaan Bilxiginnaa filannoon gaggeessa jee asiif achi caca'uun isaa kun biyyattii ijaaruu osoo hin taane karaa kufaatiitiif saaxilaa jiran qeerroowwan kunneen biyyattiin nagaa kan argattu yooniif hayyoonni mirga saba isaanii falman hidharraa baafamanii uummataa wajjin mari'atan qofaa jiru. San ta'uu baannaan sirni abbaa irrummaa bifa haaraan mataa irratti hin ijaaramu biyya kana diigee uummatas wal ficcisiisuu yoo ta'e malee olola biyya ijaarra jiru kan dhugoomsu hin ta'uu jaani. Akka dargaggeessa magaalaa Finfinnee kanaatti hamma hooggantoonni olaanoon yookaan warri dorgommii filannoo kanarratti dorgomanii mo'uu danda'an mana hidhaa sanaan ba'anitti dorgommiin tokkollee akka hin jirree fi filannoon hayyoonni siyaasaa Oromoo mana dukkanaa sanitti ukkaanfamanii jiran keessa hin jirre immoo filannoo akka hin jedhamne yookaan biyyattiin kunis gara qarree kufaatii hallayyaa hamaatiitti akka deemaa jirtutu natti mul'ataa jira. Filannoo hayyoonni keenya Jawaar Mohaammed Baqqalaa Garbaa keessattuu Baqqalaa Garbaa nama umurii isaa guutuu qabsoo Oromootiif nama Maandeellaa Oromooti. Baqqalaa Garbaa nama karaa nagaatiin bara jireenya isaa qabsoo Oromoo keessatti karaa nagaatiin qabsoo isaa gaggeessaa jiru keessaa nama tokko. Bakka Jawaariif Baqqalaan hayyoonni siyaasaa hidhamanii jiran marti hayyoonni aangawoonni abaa olaanoonis mana hidhaa keessa jiran sun hangam ba'aniitti filannoon isaan keessa hin jirre filannoodha jedheetti yaadu'anii kun yaa'u biyyattii gara diigumsaatitti fiduudhaan alatti yookaan biyyattii dirree jeequmsaa taasisuudhaan alatti filannoo gaggeessadhee mootummaan qophii mootummaa sharri guddii mootummaan qaamni mootummaa dhufin jedhu kun gochaa jiru kuni duwwaa akka ta'etu natti mul'ata jechuudha. Amma biyyattiin sadarkaa sabni tokko nagaatti ta'ee sabni biraammoo nagaatti ta'urraa miti kan jirtu. Kanaaf hamma hayyoonni kun ba'anii too uummataan gadi ba'anii uummataan waa jechuun dandeenyatti biyyi kun nagaa taati jedhanii abdachuuni waanuma yaa'u sangaatu dhalee nutti ta'a jechuudha. Garuu gaafa hayyoonni siyaasaa kun hayyoonni uummata biyyattii biratti dhageettii qaban kuni ba'anii uummata tasgabbeessaniitti yookaan immoo nagaa biyyattii karaa hunduma karaa siyaasa diinagdee fi karaa hawaasummaatiin hamma isaan ba'anii too falan kenninetti biyyattiin kuni already wanti Yugoslaaviyaa mudate biyya kanatti mudate jechuun nama dhibuu jechuudha. Dhumarratti qeerroon kun dhaamsa isaatiin uummanni Oromoo hayyoota dabalatee beekaaf wallaalaa xiqqaa fi guddaan tokkummaan ka'ee falmachuun hidhamtoota isaa baafachuun filannoo karaa nagaa akkamitti akka gaggeeffachuu qabu irratti hojjechuu qabaa jechuun dhaamani. Uummata Oromoo mara kanneen biyya keessaaf biyya ala jiran hayyuudhaaf beekadhaaf wallaaladhaaf hundumaadhaaf uummata Oromooti wanti namni dhaamu qabu. Tokkoffaan biyyattiin kun gara jeequmsaatitti deemaa jirti. Lammaffaan immoo otoo biyyattiin gara jeequmsaatitti fiigicha hamaarra jirtu filannoodhaaf of qopheessuun kun immoo biyyattii caalmaatti gara jeequmsaatitti seesisaa jira waan ta'eef hayyoonni Oromoo xiinxaltoonni siyaasaa Oromoo miidiyaaleen Oromoo akkamittiin uummata kana baraaruu dandeenya irratti kan hojjechuu qaban dubbiin lubbuudhaan jiraachuu dhiisuudha. Kanaafuu dhaabbileen Oromoollee dhaabbileen siyaasaa Oromoo hamma ibsa tokko baasaniiru argaatii turre ibsi sun gahaa miti. Maaliif hamma hooggantoonni isaanii mana hidhaa jiran kun beektonni Oromoo hayyoonni Oromoo mana dukkanaa kan keessa jiranitti mootummaa kana wajjin ta'anii filannoo gaggeessuun kun hundi mataan ta'u uummata Oromoo bakka buune jedhanii dorgomuudhaaf kaan kanarratti jibbaa guddaa akka qabuu fi balaa guddaa akka qabu beekanii Oromoonis bakka filannoo hayyoonni keenya keessa hin jirre kana keessatti akka hirmaannee fi filannoon hayyoonni keenya keessa hin jirre kun filannoo duwwaa filannoo sobaa filannoo akkeessaa waan ta'e beekee Oromoon filannoon kamuu akka hin jirre beekee ani karaa yookaan kallattii qabsoo isaa jijjiiree akka hayyoonni isaa kun mana dukkanaa kan keessaa ba'uu danda'u irratti qabsaa'uu qaba malee filannoodhaaf of qopheessuu burjaajii adda addaa keessa seenuu qabu.
Godina Wallaggaa Lixaa aanaa Noolee Kabbaa Gandanya Adoogiitti dhukaasa waraanni mootummaa uummata nagaa irratti baniin dingata baabuu dargaggoo jedhamu rasaasaan ajjeefamuu jiraattonni naannichaa OMN'tti himan. Maddi keenya aanaa Noolee Kabbaa irraa qunnamne akka nuuf ibsetti waraanni bilxiginaa maqaa wooboo sakatta'uun gama Lixaa Oromiyaatti bobbaafame qonnaan bultoota nagaa irratti dhukaasa banuun lubbuu nagaa gaaga'eera. Dargaggoonni dingata baabuu dhukaasa waraanni mootummaa jiraattota nagaa irratti baniin rukutame hospitaala erga dhaqqabeen booda lubbuun isaa kan darbate ta'uu jiraataan aanichaa tokko OMN'tti himee jira. Rakkoo siyaasaa biyya keenya keessatti kuftee jirtu furuufis ta'ee filannoo wayabaa fi diimokiraasii gaggeessuuf waltajjii siyaasaa bal'isuun dirqama jechuun KFO'n ibsa haala yeroo ilaalchisuun amajjii 9 bara 2021 baasee keessatti sirna federaalizimii akka harka Adwaa'ii borcaa ture qulqulleessee gidduu seenummaa qaama tokko malee naannolee mirga ofiin of bulchuu dhugaa akka qabaatanii fi qabsaa'aa turuusaas KFO'n ibsa isaa keessatti lafa kaa'ee jira. Gabaasa dabalataa Mahammad Fantaalee akka taanutti qindeessee jira. Rakkoo siyaasaa biyya keenya keessatti kuftee furuufis ta'ee filannoo wayyabaa fi diimokiraasii gaggeessuuf waltajjii siyaasaa bal'isuun dirqama jechuun Koongireesiin Federaalistii Oromoo ibsa haala yeroo ilaalchisuun amajjii 9 bara 2021 baase keessatti ibsee jira. Ibsa kana keessatti paartiin Koongireesii Federaalawaa Oromoo hundeeffama isaarraa eegaluun cimsa diimokiraasii milkeessuuf akkasumas ammoo rakkoo siyaasaa furuudhaaf waliin dubbachuu mari'achuu fi karaa nagaatiin socho'uutti kan amanu ta'uunsaa ibsamee sochii paarticha kanaan dura keessattis qabsoo karaa nagaatiin uummata bakka bu'uuf siyaasa isaa sochoosaa akka tureera. Itti dabaleem ibsi KFO kun sirna federaalizimii harki Adwaa'ii borcaa ture qulqulleessee gidduu seenummaa qaama tokko malee naannolee mirga ofiin of bulchuu dhugaa akka qabaataniif qabsaa'aa turuusaa himam. Qabsoon sirna federaalizimii biyyattii kabachiisuuf taasiseenis aarsaa lubbuutiin hanga dararamuu reebamuu fi hidhamuu akkasumas godaansifamuutti miseensonnii fi hojii gaggeessonni Koongireesii Federaalawaa Oromoo aarsaa kaffaluus ibsi kun ni yaadachiisa. Har'as jedhame ibsi KFO kun har'as lakkoofsan ibsuu kan ulfaatu miseensonni paartii Koongireesii Federaalawaa Oromoo fi hooggantoota olaanoo hanga adakaatti jiran manneen hidhaa aanaa godinaa fi federaalaa akkasumas ammoo buufataalee humna addaa fi waajjira Hoggana Oromoo dhamsiisaa uummata Oromoo gabroonfatuuf yaaluun mootummaa bilxiginaa waanuma mootummaa sirna durii irraa dhaalan jechuun qeerroon baha Oromiyaa irraa bilbilaan yaada isaanii OMN filatan. Uummanni Oromoo sirna gabroonfataa durii san irraa baratee hoggana ofii tikfachuu akka qabus akeekanii jiru. Oduun kun akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Oromoo hoggansaa dhabamsiisanii gabroomsanii bulchuuf yaaluun mootummaa bilxiginaa kun waan haarawaa osoo hin taane waanuma mootummoota sirna durii irraa dhaalanii hojiitti hiikaa jiru jedhu qeerroowwan baha Oromiyaa irraa bilbilaan yaada isaanii OMN filatan. Haa ta'u malee uummata Oromoo ukkaamsinee bulchina jedhanii yaaduun gatii guddaa akka isaan kafalchiisu qabsoo waggoota lamaan darbee kan Oromoon geggeesse qofarraa hubachuun gahaa ture jedhan. Biyyattii Itoophiyaa jedhamtu tanaaf wiirtuun diinagdee fi jireenyi biyyattii uummata Oromoo fi Oromiyaa irratti kan hundaa'edha kan jedhu jiraataan gamasii dubbifne kun lafaa fi qabeenya isii jaalataa uummata isii jibbuun mootummoota gabroonfataa kun amma booda waan fudhatama hin qabnedha jechuunis hubachiisa. Uummanni Oromoo wayitii amma kanatti sodaatee osoo hin taane callisee waan fuulduratti ta'uuf malu miira tasgabbii qabuun tarsiimoo masakamee marii keessootiin mari'achaa akka jirus maddi keenya eeruu nuuf kennee jira. Kuni waan mudurri raakasee Oromoo dalagamaa deeffatanii qabeenya isaa saamanii bulchuu barbaadanii deebisuu barbaadanii akkuma beekamu muuxannoo warra duratti irraa fudhatanii gamana baafatanii ammallee itti fayyadamu jira. Duri raakasee Oromoo hooggansa lolkaa sadarkaa isaa cabsaa qabeenya isaa cabsaa yaas dinagdee irraa hawaasummaan boodatti hambisuun waan aadaa ta'ee qabatamaadhaan lafa qabatee ture seenaa keessatti fayyadamanii ilaalle. Ammallee wanti isaan raawwachuu jiran hooggansa Oromoodha. Hooggansa silaa egeree saba kanaa murteessuu danda'an hooggansa yaas dinagdee fi hawaasummaa Oromoo qabanii guddina tarkaanfachuu danda'an ukkaamsuun isaanii Oromoo deebi'anii mataa cabsanii lafa isaa saamanii qabeenya isaa saamanii uummata Oromoo immoo cunqursaa qabeenya isaatiin sooramuu barbaadanii jechuudha. Alagaa qabeenya isaa duroomsuu barbaadanii amma booda Oromoo sanii kan jilbiifannee fi hooggansa Oromoo ukkaamsanii digidaa guddina tarkaanfachuu akka danda'amne qabsoo Oromoo waggaa lama yoo ta'an
dabrame ga jalu de ga kisan goda mirkanai sun dan dame jage shalle do nakan danga kana ba mu ragan arku kira ida naga to gonzoro mo ka jana takalle je nakan danga ibai bat mirkanai oromon lave witu duja bigena to uzar raga ka pata mana gade amane neti abre azna gara bigeti kai da na wajir dani ba wadani gara ba kire chore bigetin sarka irkan ga ba duwa subitela tigebu azna kai da ba de zero tigebu kirkeju oromon ikalle ge mane da adelu ana ko bekamu ko ba da ba kalle ge mo wan tar ki ba de giru ya wan ko ba de kala manja du de mu giru de umman oromon dirna kana de na intawu nim fudatu nam bulji biyo mirkane ge jaju akkasuma uummanni Oromoo sirna gabroonfataa durii isaan irraa baratee hoggana ofii tikfachuun qabsoo isaa gara fuulduraatti tarkaanfachiisuu qaba jechuunis dubbatee jira. Kaaba Oromiyaa Walloo Aanaa Jiillee Dhummuugaatti hidhaan jabaateera jechuun jiraattonni iyyatan. Hidhaan kunis akka Oromoo hoggansaa dhabamsiisanii gabroomsanii bulchuuf yaaluun mootummaa bilxiginnaa kun waan haarawaa osoo hin taane waanuma mootummoota sirna durii irraa dhaalanii hojiitti hiikaa jiru jedhu qeerroowwan baha Oromiyaa irraa bilbilaan yaada isaanii OMN filatan. Haa ta'u malee uummata Oromoo ukkaamsinee bulchina jedhanii yaaduun gatii guddaa akka isaan kafalchiisu qabsoo waggoota lamaan darbee kan Oromoon geggeesse qofarraa hubachuun gahaa ture jedhan. Biyyattii Itoophiyaa jedhamtu tanaaf wiirtuun diinagdee fi jireenyi biyyattii uummata Oromoo fi Oromiyaa irratti kan hundaa'edha kan jedhu jiraataan gamasii dubbifne kun lafaa fi qabeenya isii jaalataa uummata isii jibbuun mootummoota gabroonfataa kun amma booda waan fudhatama hin qabnedha jechuunis hubachiisa. Uummanni Oromoo wayitii amma kanatti sodaatee osoo hin taane callisee waan fuulduratti ta'uuf malu miira tasgabbii qabuun tarsiimoo masakamee marii keessootiin mari'achaa akka jirus maddii keenya eeruu nuuf kennee jira. Kuni waan mudurri raakasee uummata Oromoo dalagamaa deeffatanii qabeenya isaa saamanii bulchuu barbaadanii deebisuu barbaadanii akkuma beekamu muuxannoo warra duratti irraa fudhatanii gamana baafatanii ammallee itti fayyadamu jira. Duri raakasee Oromoo hooggansa lolkaa sadarkaa isaa cabsaa qabeenya isaa cabsaa yaaddilee jiraatumaan boodatti hambisuun waan aadaa ta'ee qabatamaadhaan lafa qabatee ture kanaa duuba jechuun ilaalle. Ammallee wanti isaan raawwachuu jiran hooggansa Oromoodha. Hooggansa silaa egeree saba kanaa murteessuu danda'an hooggansa siyaasa dinagdee fi hawaasummaa Oromoo qabanii guddina tarkaanfachiisuu danda'an ukkaamsuun isaanii Oromoo deebi'anii mataa cabsanii lafa isaa saamanii qabeenya isaa saamanii uummata Oromoo immoo cunqursaa qabeenya isaatiin sooramuu barbaadanii jechuudha. Alagaa qabeenya isaa duroomsuu barbaadanii amma booda Oromoon sanii kan jilbiifannee fi hooggansa Oromoo ukkaamsanii biyya guddina tarkaanfachiisuu akka danda'ame qabsoo Oromoo waggaa lama kana yoo ta'an dabrame egaa ajaa'iba ta'ee isaa booda mirkanee sun danda'ame jiraatee shirrii ta'uu kan danda'a. Kanaaf ammoo ragaan argu jira biyya nagaa tokko Oromoo kaasitee akka kallee deemu kan danda'amne baay'ifatti mirkanaa'ee Oromoon lafee wiirtuu duwidhaa biyya kanaa ta'uusaa ragaa qabatamaan agartee amaleenyatti dhaabbilee addunyaa garaagaraa biyyattii keessaa waajjira isaanii baafatanii gara biraa jijjiirachuu jiru. Biyyattiin sadarkaa Eertiraan gaafa duraa turte irratti deebi'utti addunyaa keessaa baatee zeerootti deebi'utti jirtee jiru. Oromoon ni callige malee adeemsa ana kun beekamu qaba dhaaba callige ammoo waan tartiibeeffatu jiru jira waan karoorfatee galmaan galu deemu jirutu jira uummanni Oromoo sirna kana diidee naaf hin ta'u hin fudhadhu nan bulchitu yoo mirkaneessee jira jechuudha. Akkasuma uummanni Oromoo sirna gabroonfataa durii isaan irraa baratee hoggana ofii tikfachuun qabsoo isaa gara fuulduraatti tarkaanfachiisuu qaba jechuunis dubbatee jira. Walloo Aanaa baateetti lolamaa jiraniif gurra hin laanneef sodaachisanii qophatti rukutuuf akka tooftaa baafatan akeeka jedha maddii keenya Walloo Aanaa Jiillee Dhummuugaarraa dubbifne tokko. Guyyaa kaleessaa amajjii 8 bara 2021 badii tokko maletti humnoonni poolisii addaa naannoo Amaaraa fi hidhattoonni godinichaa Walloo Aanaa Jiillee Dhummuugaa irraa namoonni hedduun hidhamanii jiru. Namoota hidhaman keessaa kanneen maqaa isaanii dhaqqabe Muhammad Sayyee Saadam Damsee, Hassan Muhammad Sayyid Jufaar, Abdii Xunqushii fi Awwal Muhituu fa'aadha. Uummanni Oromoo bal'aan Oromoo Walloof sagalee tahaan dhaamsaa jiraataa odeessaa kana Jiillee Dhummuugaarraa nuuf qoodeeti. Shabaabaa magaalaa Maqeetti manneen jiraattota hedduun humnoota sirnichaatiin diigamaa jiraachuun jiraattonni OMN'tti himan. Sababa pilaanii magaalaattuu isin dhaqqabe jedhuun manneen 450 olii doozeriidhaan diigamee jira jedhani oduu kun akka itti aanutti isiniif dhiyaata.
Godina Shawaa Bahaa Aanaa Dugdaa magaalaa Maqiitti waraanni sirna abbaa irree bobbaasee manneen uummataa diigaa jiraachuun himame. Akka jiraataan magaalaa Maqii irraa bilbilaan dubbifne tokko OMN ibsetti manneen jiraattota lakkoofsaan 450 ol ta'an sababa seeraan alaa ijaartan jedhuun kophatti kanneen Oromoo qofaa irratti xiyyeeffachuun humni addaa poolisii bulchiinsa magaalaa Maqii wajjin ta'uun of eeggannoo tokko malee diiguun barbadeessaa jiran jedheera. Manneen amma diigaman kunneen jiraattonni lafuma dhuunfaa isaanii kan qonnaa irratti ijaaratanii keessa jiraachaa turan. Bulchiinsi magaalattii pilaaniin magaalaa isin bira ga'ee jira sababa jedhuun doozarii itti bobbaasee osoo qabeenya qabanis keessaa hin baafatin walitti qabanii diiguun uummata boochisaa jiran jechuun dubbateera jiraataan magaalaa Maqii kun. Jiraattonni manneen jalaa diigame bulchiinsi magaalaa dhaqanii kadhatanis qaamni jalaa dhagahee hin jiru kan jedhu maddi keenya kun manneen jiraattota kunniin diigamuu kan eegalame guyyaa kibxataa darbe irraa hanga har'aattis itti fufee jiraachuun himee jira. Godina Shawaa Bahaa Aanaa Dugdaa magaalaa Maqii waraanni ajaja mootummaa abbaa irree irraa fudhachuudhaan manneen jiraattota baay'ee diigaa jira. Yeroo uummanni ayyaana qillee kabajuudhaaf jirutti gochaa kana raawwachuun isaa baay'ee nama gaddisiisa. Manneen 450 ol doozaraan diigee jira. Uummanni baay'een qorra keessatti gubachaa jira. Osoo waan tokko ittiin himiin humna addaa Oromiyaa fi milishaa gandaa waliin ta'uudhaan manneen jiraattota hedduu diigaa jiranii qabeenya uummataa qisaasessaa jiranii seeraan ala jechuudha. Mana filanii diigaa jiran beektaan uummata Oromoo qofa akka diigamaa jiru kan saba biraan tuqanii kan Oromoo ta'ee irra deemanii qalamii irratti dibuudhaan diigaa jiran. Kan eegalan gaafa guyyaa 27 gaafa kiixata jechuudha. Qabanii aga ammaatti manneen diigati jiru beektaa meeshaalee keessaa bafachuun hin jiru meeshuma wajjin diigaa jiranii. Dargaggoon dhumarratti hidhaamsa uummata Oromoo bal'aaf dabarseen roorroon murna abbaa irreetiin uummata keenya irratti raawwatamaa jirtu tana jalaa bahuu kan dandeenyu yoo uummanni Oromoo guutuun Oromiyaa keessa jiru sagaleen tokko falmatee wal cinaa dhaabbatee qofaadha jechuun dhaamsa dabarsee jira. Uummanni keenya wal cinaa dhaabbachuu qaba. Mootummaan kun baduudhaaf waan ka'eef uummata keenya uummata Oromoo balleessuudhaaf kutatee waan jiruuf uummanni keenya immoo wal jajjabeessuudhaan haga mootummaa isaa qabutti wal jajjabeessuudhaan wal cinaa dhaabbachuu qaba. Hamilee waliif kennuu qaba. Bakka garaagaraatti uummanni keenya walloo miidhamaa jira. Bakka Oromiyaa garaagaraa keessatti mootummaan uummata keenya miidhaa haqana jechuu hin dandeenye irraa hangaa jira waan ta'eef uummanni keenya bakka jirutti wal cinaa dhaabbachuudha. Hidhaa doorsisaa fi ajjeechaa murna biyyattii afaan qawweetiin bulchaa jiruun gaggeeffamu Oromiyaa bakkoota hedduutti hammaatee itti fufee akka jiru odeessi maddeen irraa nu dhaqqabaa jiru ni ibsa. Gamtaan Afrikaa walii galtee daldala bilisaa kaardii Afrikaatti eegaluuf jiru kan magaalaa Finfinneetti karoorfamee ture haquun gara biyya Gaanaatti jijjiiree jira. Waajjiroonni gurguddoon Afrikaa fi kanneen addunyaa hedduun Itoophiyaa keessaa godaansifamuun kun dadhabina biyyattiin gama dippiloomaasiitiin qabdu agarsiisaa jiran taajjabdoonni Na'imaa Umarree dabalata qabdi. Gamtaan Afrikaa waliigaltee daldalaa bilisaa akka ardii Afrikaatti taasifamuuf jiru asiin dura magaalaa Finfinneetti taasifamuudhaaf karoorfamee ture haquun waltajjicha gara biyya Gaanaatti dabarsuun gabaafame. Gamtichi walgahii 13ffaa taasiseen murtoo kana dabarsuun Gaanaa xurree daldala bilisaa fi investimentii Afrikaa gochuun murteessee jira. Akka xinxaaltonni siyaasaa garaagaraa jechaa jiranitti gamtaan Afrikaa tarkaanfii kana kan fudhateef sirna bulchiinsa Abiy Ahmad jalatti Itoophiyaan waraanaan unkuramuun tasgabbii dhabuu ishii hubachuu irraa akka ta'e addeessu. Gama biraatiin dhaabbanni FIFA waajjira isaa baha Afrikaa kan magaalaa Finfinnee jiru gara biyya Ruwaandaa magaalaa Kigaalitti godaansisee jira. Waajjiraaleen dhaabbatichaa biroo ardii Afrikaa Senegaal Daakar Afrikaa kibbaa Johannesburgitti argamu. Ruwaandaan Afrikaatti biyya sadaffaa waajjirri FIFA itti banameedha. Waajjiroonni gurguddaan Afrikaa fi addunyaa Finfinnee gadhiisanii magaalota biyyoota ardii birootti godaanuun kufaatii dippiloomaasii fi hanqina bulchiinsa Abiy Ahmad agarsiisuuf ragaa tahuu danda'a jedhu taajjabdoonni. Lola Tigraay baname keessatti hirmaannaa waraanaa Eertiraa olaanaa ta'uu gaazexaan guddichi idila addunyaa The Telegram gabaase. The Telegram gabaasaa kaleessaa baaseen mootummoonni Abiy Ahmedii fi Isaayyaas Afwerqii yeroo dheeraaf haala turanillee waraana kana keessatti hirmaachuun Eertiraa ifa baheera jedha. Gabaasaa The Telegram Maamad Fantaallee akka itti aanutti isiniif dhiyeessa.
lola Tigraay irratti baname keessatti qoonni waraana Eertiraa olaanaa ta'uun The Telegraaf gabaaseem. Teessoon isaa biyya Ingiliz kan ta'e gaazexaan idil addunyaa The Telegraaf gabaasa kaleessa baaseen mootummoonni Abiyyi Ahmadii fi Isaayyaas Afwerqii yeroo dheeraaf haalaa turanillee waraana kana keessatti hirmaachuun Eertiraa amma sirriitti ifa bahee jira jedheem. Abiyyi Ahmad baatii muddee keessa barreessaa olaanaa mootummoota gamtoomanii Antonio Guterres irraa gaaffii dhimma kana ilaalchisee dhiyaateef yoo deebisu waraanni Eertiraa tokkollee lafa Tigraay keessa hin jiru jechuusaa kan yaadachiise madda oduu kun. Ameerikaatti ambaasaadara Itoophiyaa kan ta'e Fitsum Raggaas somni yoo irra deddeebi'amee dhugaa fakkaata jechuun hirmaannaan waraana Eertiraa soba ta'uu dubbachuu isaa eeree jira. haa ta'u malee amma dhihoo kana qondaalli waraanaa olaanaan Itoophiyaa tokkoo fi kantiibaan magaalaa Maqalee haaraatti muudaman waraanni Eertiraa lola Tigraay keessatti hirmaachuu ifatti amanuu isaanii gaazexaan kun yaadachiisuudhaan maddeen mataa Afyaa'ii mana maree Ameerikaa Naansi Peeloosi Tiraamp atantamaan aangoo gadi hin dhiisuu taanaan gara buqqisuutti deema jette. Himannaan hokkora kakaasuu dimokiraatota mana maree keessatti jiraniin wiixata irratti dhiyaachuuf jira. Dimokiraatonni Doonaald Tiraamp hokkora roobii darbe uumameen lubbuu namoota 5 akka darbuu fi sababa ta'e jechuun himatan. Pireezidaantiin filatame